Kaleessa eessa turre? Dangaa unataniin quufamne mijuu hoggayyuu mijooma waaqanne asheeta yoomuun gaarre malkaa bonaaf gannan qoorre barsiisaa seenaatiif qorqalbii hawaasaati har'arra dhaabbannee ija seenaatiin kaleessa yoo mil'annu dirri dachee kanaa baraaf jaarraa dheeraa taatota hedduudhaan taateewwan dinqii ta'an keessummeessaa dhufeera kaleessa jirraaf har'a jirra kaleessa eessa turre ka'umsi keenya hoo akkam ture laata kitaaba Nuuraddiin Haji Gazaaliitiin barraa'ee bilchinni yaada isaa hayyoota gameeyyiidhaan ilaalame ogeeyyii ogbarruu afaan oromootiin gulaalame barreessaan kitaabicha dargaggeessi qaroon Nuuraddiin Haji Gazaalii muuxannoo dubbisa baroota dheeraatiif barnoota umrii jireenya isaa keessatti argaterra ejjete copha beekumsa sammuu isaa kuusee etichee kalaqa yaadaa jechaan tartiibesse ogummaa fi ga'umsa dilbiidhaan dabalee jechoota baraa fi birriin hin jijjiiramneen taateewwan dabroo hedduu gargarsore dhibaaf dibdee hundaaf katabee sororee soora surrii ilma namaatiif qopheesseera sirna eebba kitaabichaatiif haaldureewwan barbaachisu hundi xumurame akka lakkoofsa biyya keenyaatti aduu gaafa guyyaa 28 ji'a ja'affaa bara 2016 yookiin gurraandhala guyyaa kamisaa barii ganama jalqaba sa'aatii 2 irraa akka lakkoofsa hijraatti aduu gaafa guyyaa 26 ji'a 8ffaa bara 1445 yookiin shaabaana guyyaa kamisaa barii ganama sa'aatii 2 irraa eegalee kitaabichi iddoo aalimman daa'iwwan ustaazota munshidoota bebbeekamoo fi hayyoonni seenaaf saayinsii garagaraa argamanitti godina Baalee Bahaa Aanaa Girniir magaalaa Elbukko dallaa masjiida hijraa keessatti haala adda ta'een ni eebbifama kitaaba kaleessa keenya nu daawwachiisee har'arra nu ejjachiisee boruuf nu onnachiisu kitaaba ergaawwan jajjaboo egereef malu nu faayame dhama jechootaatiin dabalame dhandhama arrabaatiif mijate mi'aan jechoota isaa akka daa'ima daamuu habbuuquu laata nama jechisiisu bara ifnanni guyyaa warra qaroomne jedhu hedduutti dukkanaa'ee gara jabummaan goobee dalluu baas bara jiruudhaan awwaalamuun ilmoo dubraarratti daran abaas furtuun hulaa seensa haqummaa furee dhukkuba gabrummaaf gara jabummaa wal aane kam akka ta'e quba qabdu kitaaba taateewwan raajeffate roga hundaan ragaa seenaa raggaasifate dameelee barnootaa hedduudhaaf qaroomina mootummaaf hayyummaa bulchiinsaaf siyaasaa diinagdeef hawaasummaa aartiif arkiteekcharii dabalatee riiformiiwwan baay'ee dinqisiisoo ta'an addunyaa har'aatiif eenyu akka gumaache beektuu laata kitaaba deebii hibboo gaaffii kanneeniitiin guutame kitaaba sorgoof sookoon qaroominaa irraa lallabame galaa dhalootaa kuusaa hambaa fi calaqqee kitaaba karra seensa seenaa saaqee keessoo gola seenaa seenee dirree diriiraa kaleessa qaroomina haqaatiin diriirerra dhawwaaqee raajiiwwan ajaa'ibsiisoo galma galmee seenaa irraa habbuuqe kitaabichi dubbataa sagalee maleessa asaasa keessoo hawaasa odeessaa ogeessa dubbiiti sagantaa eebba kitaaba kanaarratti hawaasa aanaa Ginniiriif magaalaa Elbukkoo dabalate keessummoota qaqqaalii qaroo ija hawaasaa ta'an kanneen akka Haji Muhammad Aliyyii Ginniir Sheek Abdusalaam Taahir Sheek Abdusalaam Kadir Ustaaz Najaa Muhammad Sheek Muhammad Hussein Daabaye Munshid Idriis Abbishuu Ustaaz Ibsaa Hasan Sheek Haroobe Munshid Usmaan Adam Ustaaz Abu Mus'ab Ustaaz Sa'ad Aliyyi Sheek Abdul Majid Hasan Sheek Tamaam Nuuree akkasumas barreessaa kitaabotaa Ustaaz Yusuf Aliyyiitii fi keessummoonni jajjaboon kanneen biroos irratti hirmaatanii kan qooda irraa fudhatanidha hayyama rabbii olaaneetiin iji wal argaa keenya akka lakkoofsa biyya keenyaatti aduu gaafa guyyaa 28 ji'a ja'affaa bara 2016 yookiin gurraandhala guyyaa kamisaa barii ganama jalqaba sa'aatii 2 irraa akka lakkoofsa hijraatti aduu gaafa guyyaa 26 ji'a 8ffaa bara 1445 yookiin shaabaana guyyaa kamisaa barii ganama sa'aatii 2 irraa eegalee godina Baalee Bahaa Aanaa Ginniir magaalaa Elbukko dallaa masjiida hijraa keessa haa taatu odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsi bilbila keenya Duwwaa 940 Duwwaa 5 71 23